Sagantaalee saayinsii uumamaa yookiin naachuraal saayinsii hundaa fi carraa hojii isaanii. Akkam jirtu hordoftoota Firaatiitooriyaal, baga nagaan dhuftan. Har'a sagantaalee saayinsii uumamaa yookiin naachuraal saayinsii maal akka baratan, eenyuuf akka mijatu, akkasumas eessa akka hojjetan bal'inaan ilaalla. Yoo baayoloojii, fiiziksii, keemistirii fi herreega jaalattan dameen kun isiniif filatamaadha jechaadha. Mee haa ilaallu dipaartimentiiwwan jiran. Tokkoffaarratti kan argannu baayoloojiidha. Baayoloojiin maal baratu yoo jettan, uumama lubbu qabeeyyii, seelii fi jiinii, bineensotaa fi biqiloota, naannoo fi iikooloojiidha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee qorannoo, laaboraatoorii, yuunivarsiitii, waajjira qonnaa, NGO, dhaabbilee eegumsa naannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Lammaffaarratti kan argannu immoo keemistiriidha. Keemistiriin maal baratu yoo jettan, keemikaalota, walnyaatinsa keemikaalaa, qorannoo laaboraatoorii, isaan kanadha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo warshaalee simintoo, warshaalee qorichaa, warshaalee nyaataa fi dhugaatii, laaboraatoorii qorannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Sadaffaarratti kan argannu immoo fiiziksiidha. Maal baratu yoo jettan, waa'ee humnaa, sochii, ifa, elektirikii, akkuma kanas immoo maagneetizimii kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee qorannoo, yuunivarsiitii, mana barumsaa, dhaabbilee teekinooloojiitii jechaadha. Arfaffaarratti kan argannu immoo maatimaatiksii yookiin immoo herreegadha. Maal baratu yoo jettan, aljabiraa, kaalkulas, istaatiksii, numeerikaal anaalaayisisidha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo baankota keessa, dhaabbilee qorannoo, yuunivarsiitii, dhaabbilee mootummaa, mana barumsaa hojjechuu danda'u jechaadha. Shanaffaan immoo istaatiksiidha. Istaatiksiin immoo maal baratu yoo jettan, walitti qabuu fi xiinxala odeeffannooti, probabilitii, daataa anaalaayisisidha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee qorannoo, baankota, ministeerota, NGO, dhaabbilee daataa anaalaayisisii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Ja'affaan immoo ji'ooloojiidha. Ji'ooloojiin maal baratu yoo jettan, qorannoo lafaa, albuudota, kattaa fi waa'ee lafaadha kan isaan qoratan jechaadha yookiin immoo baratan. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee albuudaa, ministeera albuudaa, dhaabbilee qorannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Torbaffaa irratti immoo baayooteekinooloojiidha. Baayooteekinooloojiin maal baratu yoo jettan, waa'ee jiinii, teekinooloojii lubbu qabeeyyii, oomisha baayoloojii kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo warshaalee qorichaa, dhaabbilee qorannoo, laaboraatoorii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Saddeettaffaan immoo maayikiroobaayoloojiidha. Maal baratu yoo jettan, waa'ee baakteeriyaa, vaayirasii, fangasii fi waa'ee dhukkubootaatti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala, laaboraatoorii, dhaabbilee qorannoo, warshaalee nyaataa fi qorichaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Saglaffaan immoo envaayiroomantaal saayinsiidha yookiin immoo saayinsii naannoo. Maal baratu yoo jettan, eegumsa naannoo, faalama naannoo, jijjiirama qilleensaadha kan isaan baratan. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo waajjira eegumsa naannoo, NGO, dhaabbilee qorannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Kurnaffaan immoo ziyooloojiidha yookiin immoo saayinsii bineensotaati jechaadha. Waa'ee maalii baratu yoo jettan immoo waa'ee bineensotaa, amala isaanii, qorannoo bineensotaa irratti kan isaan hojjetan, kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo paarkii bineensotaa, dhaabbilee qorannoo, yuunivarsiitii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 11ffaan immoo bootaaniidha yookiin immoo saayinsii biqiltuuti jechaadha. Isaanis maal baratu? Waa'ee biqiltootaa, waa'ee bosonaa, waa'ee oomisha qonnaati kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo waajjira qonnaa, dhaabbilee qorannoo, NGO, yuunivarsiitii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 12ffaan immoo eerz saayinsiidha. Saayinsii lafaa jechaadha. Maal baratu yoo jettan, uumama lafaa, qilleensa, bishaan, kattaa, waa'ee isaan kanaa baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee qorannoo, ministeera albuudaa, waajjira naannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 13ffaan immoo applied mathematics yookiin immoo herreega hojiirra oolu jechaadha. Isaanis waa'ee maalii baratu yoo jettan, herreega rakkoo hiikuuf oolu, moodelii herreegaa, koodii fi xiinxala herreegaati kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee qorannoo, baankota keessa, dhaabbilee teekinooloojii, yuunivarsiitii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 14ffaan immoo applied physicsdha.
Kunis fiiziksii hojiirra ooluu jechaadha. Maal baratu jettan fiiziksii teekinooloojii keessatti fayyadamuu elektirooniksii meeshaalee ammayyaati kan isaan baratan jechaadha. Akkuma kana immoo eessa hojjechuu danda'u jettan immoo dhaabbilee teekinooloojii, laaboraatoorii, dhaabbilee qorannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 15ffaan agiroo ikoonomiksiidha. Agiroo ikoonomiksiin damee qonnaa fi diinagdee walitti makuun akka qabeenyi qonnaa sirnaan itti fayyadamu, oomisha dabaluu fi gabaan qonnaa fooyya'uu irratti xiyyeeffata. Maal baratu yoo jettan immoo diinagdee qonnaa, gabaa oomisha qonnaa, bulchiinsa piroojeektii qonnaa, qorannoo diinagdee baadiyyaa, karoora misooma qonnaa irratti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo ministeera qonnaa, baankii fi dhaabbilee maayikiroo faayinaansii, NGO'wwan qonnaa keessa, dhaabbilee qorannoo qonnaa, gorsa diinagdee qonnaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 16ffaan immoo pilaant saayinsii yookiin immoo saayinsii biqiltuuti. Saayinsiin biqiltuu waa'ee biqiltuu oomisha isaanii, eegumsa isaanii fi fooyya'insa isaanii qoratu jechaadha. Maal baratu jettan immoo oomisha midhaanii, saayinsii biyyee, eegumsa biqiltuu, fooyya'insa sanyii, teekinooloojii qonnaati kan isaan baratan. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo waajjira qonnaa, dhaabbilee qorannoo qonnaa, warshaalee sanyii, NGO'wwan qonnaan bultoota gorsuu irratti kan isaan hojjetan jechaadha. 17ffaan immoo kadaastiraal sarveeyingiidha. Kadaastiraal sarveeyingiin damee lafa safaru, daangaa lafaa murteessuu fi galmeessa mootummaa keessatti galchuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo safara lafaa, GIS fi GPS, kaartaa qopheessuu, daangaa lafaa murteessuu, seera qabeenya lafaa baratu jechaadha. Carraa hojii yookiin immoo eessa hojjechuu danda'u yoo jettan waajjira bulchiinsa lafaa, kadaastara mootummaa, piroojeektii misoomaa, dhaabbilee lafaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Akkuma kanas GIS specialist ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 18ffaan immoo diizaaster riisk maanaajimentiidha. Dameen kun balaawwan uumamaa fi namtolchee ittisuu, qopheessuu fi yeroo balaa deebii kennuu irratti hojjeta. Maal baratu jettan immoo diizaaster riisk assessment, emergency management, climate change, diizaaster preparedness, humanitarian response isaan kana baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo koomishinii bulchiinsa balaa, NGO'wwan gargaarsaa, dhaabbilee mootummaa, UN fi dhaabbilee idil addunyaa emergency response officer ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 19ffaan immoo land administrationidha. Bulchiinsa lafaa, qabeenya lafaa galmeessu, bulchu, seera eeguu fi itti fayyadama lafaa sirnaan qindeessuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo seera lafaa, geographical information system, land registration, land policy, land information systemidha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo waajjira bulchiinsa lafaa, bulchiinsa magaalaa, dhaabbilee mootummaa, piroojektota misoomaa, gorsa dhimma lafaa irratti hojjechuu danda'u jechaadha. Inni gara biraa ispoortii saayinsiidha. Saayinsii ispoortii qaama namaa, leenjii ispoortii, fayyaa fi hojii dandeettii qaamaa irratti xiyyeeffatu. Maal baratu jettan immoo anaatomii fi fiizooloojii, sport training, sport psychology, nutrition, sport medicine kan bu'uuraa baratu jechaadha. Carraan hojii yookiin immoo eessa hojjechuu danda'u jettan barsiisaa ispoortii, leenjisaa ispoortii, fitness coach, sport development officer, qindeessaa hojii ispoortii ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. Isaan kun egaa damee naachuraal keessa kan jiranidha jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota Firaatiitooriyaal kutaa arfan kana keessatti sagantaalee fayyaa, sagantaalee injineringii, sagantaalee saayinsii hawaasaa, sagantaalee saayinsii uumamaa fi carraa hojii isaanii waliin bal'inaan ilaallatu kan nuti jirru jechaadha. Kun kutaa isa xumuraati jechaadha. Abdiin qaba viidiyoo kanarraa waan tokko akka barattan. Viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik godhaa, sheer godhaa, chaanaalii Firaatiitooriyaal kan jedhu kanammoo sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo itti aanu wal agarraa nagaatti.